Lammiin Palestaan konkolaataa isaa magaalaa guddoo Israa'el Tel Avivitti bakka namoonni walitti qabamanitti gadhiisuun yoo xiqqaate namoonni 7 miidhamuu poolisiin biyyattii hime. Dubbi himaan poolisii wanti jedhan shororkeessaan kanneen lafa imalanitti konkolaataa erga buusee booda aaduu qara qabuun waraanuuf yaale. Namni kunis dhukaasa nama siiviliin ajjeefamuu himan. Gareen hidhataa Palestaan keessaa Hamaas aleellaa kana jajuun Opereeshinii waraanaa Israa'el kaampii baqattootaa Jiniin kan West Baankitti argamutti gaggeessaa jirtuuf deebii eegamudha jedhame. Humni waraanaa Israa'el gaafa wixataa mooraa baqattootaa kaaba West Baankitti argamu Jiniin seenuun aleellaa bananiin yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamaniiru. Duulli warra Israa'el kun aleellaa dirooneetiin kan dabalame ture. Kan hordofees waraana Israa'el fi milishoota Palestaan mooraa Jiniin keessa jiran gidduutti walitti dhukaasni cimaan adeemaa tureera. Humni ittisa Israa'el garee shororkeessitootaa mooraa Jiniin keessa faca'anii jiran aleelaa jiraachuu innaa ibsu, lammiileen Palestaan garuu kun yakka waraanaati jechuun himatu. Ji'a darbees lolli Israa'el mooraa baqattootaa Jiniin seenuun yoo xiqqaate lammiilee Palestaan ajjeese. Sudaan RSF jedhamuu fi waraanni mootummaa biyyattii kaartuumitti wal waraanuu erga eegalanii ji'oota lakkoofsaniiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu biyyattii keessatti irra deddeebiidhaan otoo hin milkaa'in hafe. Lammiileen Sudaan hedduun Masree fi Chaaditti kan baqatan yoo ta'u, namoonni 100,000 fi 30,000 ol ta'an gara Sudaan kibbaatti dhiyeessaniiru. Lammiileen biyyoota biroo magaalaa kaartuum keessa jiraataa turan gara biyyoota ollaatti baqataa turan. Jiraataan magaalicharraa dubbisne Paaster Amanuu dhalattoonni Itoophiyaa kaartuum keessatti hafan rakkoo keessa jiraachuu himan. Haala kaartuum keessa jiru himuudhaan eegalan. Magaalaa Makaasum jirra. Magaalaa keessallee dhugaadha. Badaa olii gadi na deemnu. Haalli kaartuum Sudaan yeroo hundumaa wanti dhukaasni dhaabbatee hin beeku, lolli dhaabbatee hin beeku. RSF immoo humnoota mootummaatu naannoo isin jirtan to'atee jira. Bakki dhugaan humna mootummaa duraanii argine amma ammaatti warruma humna warra haaraa kanatu to'atee jira naannoo keenya, warra karaa fagoo iddoo naannoo fagoo illee. Deeggarsa argataa jirtu moo baatanii hojjettanii jirtu moo mee haala kam keessa jirtanii? Deeggarsi karaa kam galaa miti yookiin responsibilitii itti gaafatamummaa qaama deeggarsa fidee gara magaalaa lolli keessa jiru kanatti dhufuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Namoonni addana jiran waanuma dura harkaa qabanii nyaachaa jiru. Waanuma suuqii keessa jirtu bitatanii nyaachaa jiru malee qaamni deeggarsa namaa godhu hin jiru. Sababiin isaa utuma jiraate yoo akkatti seenanii hin qabanii namni deeggarsa namaa godhaa jiru hin jiru. Uummanni immoo maal godhu waanuma qabuun wal gargaaraa yoo namni daandiitti namni wal gargaaru yoo jiraate warri fira qabu waanuma tokkoon wal gargaare mammaatti baay'ee yaa'ee sokkeera magaalaa keessa yaa'ee sokkeera. Warri kaan immoo warri biyya galuu hin dandeenye warri lafa dhaquu hin qabne immoo asuma taa'eetu waanuma sarka jiru nyaataadhumatti yaa'u mammaatti rabbiin eeggachaa jira. Amma gargaarsa akkamii barbaaddu? Amma nuyi fakkeenyaaf ijoolleen afaan Oromoo haasofnu yoo xinnaate naannaan jiru kana keessa gara nama 1,000 ol ta'u gargaarsa barbaada. Hundumtuu kan hojii qabu hin jiru, hojiin hin jiru. Gargaarsumti yoo akkamitti dhufasa jedhutu ulfaataadha malee. Bakki isin jirtan maal jedhama? Gara baha kaartuumiin jirra. Karaa baha kaartuum kana keessa baqattoonni Oromoo kun baay'eetu jira. Kanaaf haalli itti si gargaaratu jedhan iyyuu gargaarsi mootummaan addunyaa yoo karaa dhufee galuu waan hin dandeenyeef egaa hin beekan. Amma haalli jiru jijjiirameera? Jijjiiramni tokko iyyuu hin jiru. Wanti namni illee wanta akka namaaf ta'u wanti hawwan baay'ee jira. Utuu haalli tasgabbaa'ee nageenyi bu'ee amma fakkeenyaaf magaalaa kana ala nan deema yoo jedhame illee fakkeenyaaf asiin karaarri nama sodaachisaa nageenyi jiru waan ta'eef. Warra hootinnaate ji'a sadiidha waan ta'eef biyya kana waaqayyoo nagaa isaanii iddootti deebisuu. Tan darban 5 keessa Itoophiyaa iddoowwan garaagaraatti walitti bu'insi ajjechaa fi buqqaateen irra deddeebiidhaan mudataa jiru. Dhiyeenyas waraanni kaaba biyyattii waggaa 2 ture erga karaa mariitiin furame boodas naannolee biraa keessatti walitti bu'insi bifa jijjiirratan dhalataniiru. Walitti bu'insaa fi aleellaawwan kanneeniif sababoota adda addaatu kennamu. Yuunivarsiitii Wallootti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idil addunyaa kan ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Shimallis Haayiluu daandiin biyyattiin waggoota darban 10 hordofte madda walitti bu'insaa ta'aa dhufeeraa jedhu. Rakkoon bu'uuraa garuu biyya kanaa rakkoo ijaarsa biyyaati jedhee fudhataani. Sababa ijaarsa biyyaa hanqataas sun siyaasa mobilaayizeeshinii garaagaraatiif bu'uura ta'e. Inni lammaffaan ijaarsa biyyaa hin guutamne sanarraa kan maddu rakkoo dinagdee inni guddaan biyya kana keessa. Sababa riisoorsiitiin bifa garaagaraatiin lola guddaa keessa seenu qaamonni garaagaraa haala ji'oopolitiksii gaanfa Afrikaatiin dantaa mataa isaanii Itoophiyaa irratti eegsifachuu barbaadan bifa garaagaraatiin dhimma kana keessa galuudhaan wanti kun akka furamne waraanuma darbee irratti ilaaluu dandeenya. Haalli amma jiru kunillee gama ifa ta'eenis gama ifa hin taaneen qaamoleen garaagaraa bifa garaagaraatiin
Itoophiyaa keessa qaamolee jiran garaagaraa hordofuu. Rakkoon ijoon Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi kun bakkaa bakkatti iddoo tokkodhaan bakka biraatti akka ka'u taasisu hunda isaanii keessaa isa kamidha jennu? Rakkoo ijaarsa biyyaatti aanee jiru inni guddaan biyya kana keessatti dinagdeen gadi bu'aadha. Biyyi kun immoo biyya dargaggootaati. Dargaggoonni hedduun isaa ni barataa, yuunivarsiitii ni eebbifamaa, hojii argatu. Qaamni amma lolaa jiru kun baay'een isaa hoolaalte kan liid godhutu. Namoota muraasa, namoota siyaasaan keessa jiran nama jabaa jechuu dandeenya malee qaamni waraanaa jiru dargaggoota. Dargaggoon kun maaf achitti galee walitti inni bu'uura isaa dinagdeedha. Baratee digirii mataatti baatee hojii dhabee, abdii dhabee biyya kana keessatti abdii dhabee ijoolleen poolisii ta'an oolan. Amma immoo poolisii nan deebi'ee lolaa jira. Namni waan nyaatu dhabe waanuma argate nyaata. Kanaaf biyya kana keessatti gaaffiin mirgaa akkuma jirutti ta'ee ijaarsi biyyaa akkuma jirutti ta'ee garuu dargaggoonni kun hundi isaa gara waraana walitti kan galee olaalte bifa kana. Kana keessatti daldala dinagdee guddaan akka jirullee ifatti mul'ata. Mootummaan nageenya biyya sana keessa jiru eegsisuudhaaf dirqama seeraan qaba. Mootummaan humna dhabeeti moo beekaadhuma walitti bu'insa biyya sana keessa jiru akkanattiin ilaalaa jira jetta? Egaa kuni xiqqoo qorannoo baay'eedullee barbaada. Siyaasni biyya kanaa baay'ee wal xaxaadha. Haaluma salphaadhaan waan lafa keessuu miti. Amma konkuluud gochuun baay'ee waan ulfaatu natti fakkaata. Qaamni biyya bulchaa jiru, qaamni badhaadhinaa mootummaa ta'ee jiru kun waloodhaan hojjechaa jira. Wanta amma ta'aa jiru kun biyya kana keessa jiru kun mootummuma keessa dhaabbataadhaan waan jiru natti fakkaata. Kanaafuu rakkoon bu'uuraa humna dhabuu, fedhii dhabuu qofa osoo hin taane dhaabichuun mataan isaa sagalee tokkoon rakkoo biyya kanaa furuudhaaf akka dhaabateetti irratti waliin waan jiran natti fakkaata. Waliigalteen sagantaa badhaadhinaa biyya kana ittiin bulchuudhaaf lafa kaa'an irratti waan jiru natti fakkaatu. Walitti bu'iinsi kun immoo iddoo adda addaatti lubbuu namaas galaafataa ture, qabeenyas barbadeessaa ture. Kanaan seera dhabdummaatu yookiin immoo anaarkizimiitu jabaataa jira jechuu dandeenya? Biyya kana keessa ifatti anaarkizimiin ifatti hojiirra oolee jira. Namni magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti bakka namni shakuriitti hin arginetti jechuudha osoo hin taane magaalaa keessatti bakka namni argutti namni wareegamee ajjeefamee maal akka ta'e eenyu akka ajjeese maaliif akka ta'e otoo hin beekaminaaf namni kamiyyuu waa'ee nageenya isaa yeroo kam keessatti ofitti amanee hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu anaarkizimiin ifatti jira. Biyya kana keessa amma hawaasni keessattuu Finfinnee irraa kiiloomeetira ammoo fagaachaa deemtu boruu isaati irratti murteessuu bakka hin dandeenyerra jira. Haala kamiin to'achuun danda'ama? Falli isaa maaltu hojjetame walitti bu'iinsa biyya sana keessa jiru qabbaneessuudhaan gara nagaatti tasgabbiitti fiduun danda'ama laata? Jijjiirama ilaalcha irratti bu'uureffachuudhaan marii siyaasaa hunda galeessa fi ijaarsa biyyaa bifa haaraa bal'aa ta'e eenyummaa sabaaf sablammii amantaa fi duudhaalee biyya kanaa hunda akkomodeetu gochuu danda'u irratti biyya kana bifa haaraan ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Oromiyaatti manneen murtii idilee jiran irraa addatti manneen murtii aadaa sadarkaa gandaa fi aanaatti hundaa'uun erga hojii eegalanii bubbulaniiru. Ayyuun Gadaa Hordofaa Damisee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraatti maanguddoo abbaa seeraa mana murtii aadaa ta'anii hojjechaa jiranidha. Manni murtii aadaa hojii jalqabe kanatti saboonni biroos dhufanii tajaajilamaa jiru jedhan waa'ee lakkoomaatii olaanaatu dubbise. Bu'aa guddaa fidaa jira warri wal kaade lafaa wal kaade qedatii kana inneeffatanii nu bira kan ittiin kakatan kakuu oodaan irraa dabanoo karrarraa dabanoo bakka godhassan wallaalanoo waan dabsan ilmoon nuun bahin qarbi nuun bahin bobbaan nuun argatiin jedhanii kakatanii kanaafuu waadaa sossila jedhuuf ulaagaa guuttannee ulaagaa kana amma guuttachuutti jira ulaagaa dhiyeechine ulaagaa ittiin kakatan kana dhiyeechinee ijoolli jara kana dimbarii kan nama dimbarii namaa dhiibe kan gazzaba namaa kaade haati manaa abbaa manaatti kan wallutti dhiyaachaa jiran nu biratti dhiyaatanii akkuma firdi beetii kanarraa kan xabagaa walitti bitan xabagaa kana warraa dachaasaa jennee maxalaatti barreechinee ergine akka birii nu gootan akka dhuftan jennaan dhufanii yoo dhufan isaan dhufan dimbarii dhibee qaalii waadaa qaalii alangee sanaati lakkii dimbarii kanuma isaati. Kanaafan dimbarii isaa dabreedee dimbarii isaa deebisaa fi gazzabas maallaqa irraa liqeeffatee dhoowwata waggaa dhoowwate kana lakkii ani kakadhu maallaqni kanuma isaati nan kennaaf qarii naa kennaa jedha. Qarii hindisee dachoota asumatti araarsinee wal cabbachiifnee wal araarsinee wal asmaammaanee gallakkifnaa. Amma wanni aadaa Oromoo kun Finfinnee keessatti akka kanatti hojjechuun keessan wanni isinitti dhaga'amu maali? Maamiloonni keessanoo maal isiniin jedhu? Dhufanii das jedhanii kan wal kaade wal amanee hoggaa wal araarame abaluu araarame jedhan hoggaa ilmi abbaa fi ilmi wal lolanii akkatti kaartala lafaa wal lolanii araarsinu akkatti das jedhama. Waa hundumarratti baxaan itti das jedhanii hizbiin immoo dastaan kan biraati qaree nama 40 galchinaa inni dhufan nu bira. Amma saboonni biraallee namni Oromoo hin taane illee isin bira dhufuu jalqabee jechuun nagaye waan sun jira? Indee baara jiran jira sanuu tokko
Tigraay dhuftee takkumatti lafa wal kaadanii itti lafa ishiin achi deebitee lafa saniin maasa lafa ishiisan mana ishiisan kaadee ture maayii mana ishiisan maal bakka eebbaa gadaatti yaabennaan yaamne lafa ishiisan as rakkabee mana hojii as rakkabee ikartaanaa godhaa itti gurguree jedhee lafa san deebiseef jechaan. Kan gara biraatis warri makiinaa kanarree makiinaa wal kaadanii gurguranii wal kaadanii miliyoonii 7 wal kaadanii shirkaarii kana maqaa isaatti doorsisuuf didanii maqaa isaa sanitti akka doorsiftanis shirkaaris galdaba maallaqa isaatti akka deebistuuf jennee walitti araarsine በጣም uummanni በጣም itti maalas itti maamute dastaa keessa jira jechaan. Hundeeffama manneen murtii aadaa fi bu'aa waggaa tokko keessatti fide ilaalchisuudhaan BBC wajjiniin turtii kan taasisan pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa Obbo Gazzaalii Abbaasimal erga manni murtii aadaa hojii jalqabee dhimmoonni gara manneen murtii idilee dhufan hir'ataniiru jedhan. Kana malees naannolee biyyattii biroos manneen murtii akkanaa hundeessuudhaaf muuxannoo akka fudhatan himaniiru. Manni murtii aadaa arga hojiitti galee waan inni buuse uummataaf waa baay'ee guddaadha jechuun danda'ama. Jalqabaa uummanni bakkuma ganda isaa keessatti qe'ee isaa irratti wanni furmaata argatu lammaffaa dhimma ragaa sobaatii wajjin wal qabate sirna haqaa keessatti gufuu kan ta'aa ture waa'ee ragaa sobaati. Ragaan sobaa kallattii adda addaatiin dhufee sirna haqaa kan keenya miidhaa akka ture beekamaadha. Kana fooyyessuudhaaf hambisuudhaaf manni murtii aadaa hundaa'e abbootii gadaa biratti dhiyaatee dhimmi gaafa ilaalamu abbootiin gadaa tokkoffaa dhugaa jiru beeku. Lammaffaa immoo sirni ijaaree ittiin kakachiisullee sirna ulfaataadhaa fi aadaa Oromoo keessatti immoo sobuun akka hin jirre sobanii sobaa walii machuu sobaa ragaa walitti ba'uu waan hin jirreef kunis sirna haqaa keenya gara ceesisuu keessatti bu'aa guddaa fidee jira. Kana qofaa miti uummanni baasii adda addaatiif utuu saaxilameen ganda isaatti waan furmaata argataa jiruuf baasii baay'ee xiqqeessee jira jechuu danda'ama. Bara lanaa gara galmeewwan 330 oltu dhiyaatanii kana keessa 320 ol furmaata argachuu isaaniiti. Kanarraa uummanni mana murtii idilee dhaquu mannaa ganda isaa irratti furmaata argataa waan jiruuf baasii summarraa xiqqeessee jennee dubbachuu dandeenya. Kana qofaa miti bu'aan argamaa jiru kun jireenya hawaasummaa illee walitti akka fufu godhee jira. Maaliif lamaanuu walitti taraaramanii wal dhungatanii adda ba'u waan ta'eef rakkoon hawaasummaa mo'ataaf mo'atamaa jedhamee mana murtii idilee gaafa dhaqxu diinummaan sun mana murtii aadaa gaafa ta'u hafee jira jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa fidee jira. Kanarraa ka'anii naannoleen biraa muuxannoo mana murtii aadaa kana fudhachuudhaaf naannolee jiran keessa Tigraayin alatti naannoleen hundinuu dhufanii muuxannoo fudhatanii jiru. Akka aadaa jiraatti kastamaayis godhanii hojiirra oolchuudhaaf gara labsiitti gara dambiitti jiruudhaaf socho'aa jiru. Xumura irratti oduu tokkoon itti isiniif dabala. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin sababii waraana Yuukireen qoqqobbii biyyoonni lixaa nurra ka'an Raashiyaa cimsaa jira jedhan. Puutiin kan kana jedhan walta'iinsa Shaangaay gama onlaayiniin adeemsifamaa jiru irratti Raashiyaan qoqqobbii qolachuun yeroo kamuu caala guddataa jirti jedhan. Biyyoonni lixaa garuu biyyattiin qoqqobbiidhaan hubamteetti jedhanii amanuu jedhan. Egaan dhaggeeffattoota keenya